Niitii taraa tokkoofiyyuu birrii miliyoona 2 kennitee turte silaa taraa ittiin Roozaadhaan. Namuma hin beekne taraa tokkoonii birrii miliyoona 2 kenniteefii turte. Anaa immoo haati ijoollee kee birrii miliyoona 2 yoon fudhe maal rakkoo qabaa? An silaa qabeenya iyyuu sirraa hin hirmaanne adabattee yoo teesse wayyuuyyuu. Maal jettee haasaa gargaarii zandoon yaa'u mataa afaan oromoodhaanii otoo maanni qurxummii barbaachatti jawwee baasu. Kanaafuyyuu nan tuttuqini hillikii keessallee nan gashiini. Nagaa siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu? Nagaa keessanii baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u. Weezaroo Sumayyaan dhufnaanis dhufeera. Egaa Sumayyaan maattee Seedoon amma wanti adda isa godhu tokko dubartii malee dhaqee iddoo manaayyuu. Dubartii malee dhaqee dubartoonni isaa eessatti naqmanii dubartoota isaa eessatti naqee immoo dubartoota sanatu kaameeraa qabee jira. Nan yaade bar dubartii malee dhaquunsa akkamitti? Jechuun Seedoo duwwaa kee kottu isheen jechaa turte kanatu ta'ee filaataan jedha bar. Qobuma kee viidiyoo dalagimeessa jechaa baate qobaa viidiyoo dalaguunsaa ishee girrim jedha jechuudha. Sumayyaan qofaa kee dhufuutti gammadeen jira. Das biloonyaal itti gammadeen jirattee immoo natti hin tolleetti. Garuu hin kolfite. Dubartoota isheen tokkos hin jirtu isheen tokkos hin jirtu. Bakka manatti cufee dhufe natti fakkaata garuu qofaa kee dhufuu keetti natti toleera hin jettu seetanii. Innaa jalqaba seensa irratti maalitti akkuma isinitti himee aandi taraa seet jette. Dubartiin taraa wayyuu birrii sirkaa fudhattee turte miliyoona 2 itti amma maayite Roozaan yaadaan si caaltee itti amma maqaa ishee waamte. Roozaanii yaadaan si caalteetu birrii sana fiddee kan bitame manni maqaa mucaa keetiini. Maqaa mucaa keetiin waan bitamee fi gammaduu qabda turte. Ndaa'um nama biraayyuu ergitee ati maqaa ijoollee keetiin dubartoota wal nyaatan kana keessaati. Nama biraa ergiteeyyuu maqaa ijoollee keetiin qabeenya akkas godhuu qabda turte. Boru ijoolleen kee waan tokko nuni jettinnu waan tokko taana qabeenya immoo anumaaf sitti hojjetee fide. Kanaafuu boriftaanii itoo waan tokko taaneeyyuu ijoolleedhaaf kun haa ta'u sun haa ta'u jettee silaa yaaddee godhuu qabda turte. Ati dubartii sin fuudha jette wayiifiyyuu birrii hamma kana fuutee kennita. Ijoollee keetiif immoo yoo bitame maalidha? Sanni Roozaan qabsiisee dhuuf kanaa softe. Naa otoo Roozaan akkuma dubartoota tokko taateeti birricha fudhattee raawwachuus dandeessi mirga ishiiti. Namni ishee gaafatu hin jiru. Waan fidduyyuu hin qabdu ati jetteen. Roozaan garuu nama xuruu nama yaadu waan taateef ijoollee keetiif fiddee kennite. Innaa ati waan godhuu wallaalte Roozaan akkas goote ati sammuun kee hidhameera duudeerasi. Na gaafa sammuun kee baname waan duusii gala waan ta'eef kanammoo waan ati wallaalte Roozaan dhuftee goote. Roozaa baay'ee galateeffachuu qabda ati. Baay'ee galateeffachuu kan qabdudha. Akka amma dubbattu toon taane. Naa anis Roozaa baay'ee galateeffadheera. Ammas galatoomiin jedhaanii duras galateeffadheera. Namni akka Roozaa hin jiru yeroo kana yeroo ammaa kana keessaa. Naa Sa'idii hin gowwomeeyyuu hin gowwomaa yoo Sa'id iddoo sana dhaqee galee maal gochiin achitti gala nan kireeffadha maleeyyuu kanuma dubbiin jirtu. Naa Sa'idoon anallee baay'ee na galateeffachuu qabda jette. Anallee baay'ee tokko na galateeffachuu qabda. Ati nama hin beekne dubartii hin beekne taraa tokko miliyoona 2 kennuuf kennite nama kennitedha. Amma anatti maaltu si aarsaa jette. Anatti wanti si aarsu maaltu jira? Na ati abbaa manaa koo waan taateef qabeenya kam hundayyuu dhufee qooddachuu nan danda'a. Garuu ani yeroon callisu kanammoo na galateeffachuu qabda. An callisee yeroon taa'u. Na qabeenya immoo ani kaa'aan jira malee balleessaa hin jiru. Ati garuu dubartii garaagaraatti hiraa jirta. Na ani waan sin himanneef sin kasasneefis humaa sin hin jenneefi waan tokko sin gaafanneefis yuutuubii kana qofa taa'e waanan odeessee dhiisee fi alhamdulillah itti na galateeffachuu qabda yuutii. Waan ani iddoo 9 sin dhaabne seera bira sin dhaabnee fi galata jechuu qabda. Kanaafiyyuu anammoo hillikii keessa nan galchiini. Ani waan anaafati hojjenne waan ta'eef saantima cabduu yoo ta'eyyuu sirraa qooddachuuf mirga guutuun qaba jette. Naa ani haadhadha jette. Ani haadhadha.
An akka kee miti. Dubartii waame dubartiitti hin qallabu. Dubartii garaagaraatti hin firfirsusi. Akka kee dhiira fidee akkati dubartii qallabdu dhiira fidee dhiiraaf homaan godhu. An haadhadha. Haadhummaa koo kabajeen ijoollee koo faana taa'aa jira. Qabeenyas yoo ta'e aannan kaa'a malee akka kee hin firfirsu. Na galateeffachuu qabda iyyuu maleetti. Akka kee ani tokko fidee tokko adeemsisee afaan akka banan hin barbaadu jette. Ani haadhummaa kiyya kabajeen jiraadha. Miiraanis hin adeemu jette. Miiraan kee nama kee waan ta'e godhee dhufus miti ani jette. Namni na beeku na beekaa jette. Akka miidiyaa kanarra haasa'us miti ani jette. Akka kee miti ani walumaa galatti. Of kabajee ijoollee koo kabajee nama jiraatudha. Ani namas kabajee ofis kabajee namas kabajee namnis akkana kabajuttiin namni ol jedhee akkana ilaalu namatti illee akka hin darbine akkattiin jiraachuu barbaada ani. Bakka of kabajan barbaada kabajamuun barbaada waan hunda dura of kabajuudha. Kanammoo kan godhu abbaadha. Abbaayyuu of kabajee namni isa kabaja. Namni abbaayyuu of salphise moo namni isa salphisa jechaarti shaydoodhaan. Kanaaf dubartoonni si salphisanii birrillee sirraa guuraa jiru jechuu ishiiti jechuudha. Ani boori jette. Ijoolleen koo akka natti saalfatan hin godhatu hin taane ijoolleen kee bor akka natti boonan haadhummaa kootti akka boonan of kabajee ijoollee koo faana taa'a. Malee ani dargaggeettiidha jedhee ganaadha umuriin koo jedhee nama ol ka'ee iddoo tokko wayii dhaqu miti. Kun hin danda'amus waan hin taanedha si'etti. Bakka ijoollee kootiif nan jiraadha akka kee miti ani. Asis hin seenu achis hin seenu dubartii sin lakkaa'u akka keetti. Sayyidoo mushuqqi gochaarti. Ati too dhugumayyuu ijoollee kee barbaadda ta'eeti birrii kanayyuu silaa erguuyyuu qabda. Hin rakkattii laataa rakkina qabdii laataa jettee gaafattee namaanuu erguu qabda turte birrii kana. Malee akka waan ijoollee koo yeroottu miidiyaa irratti namni si ilaalee wii abbaa akkasiin jedhan ishee kana bichaa barbaadda malee dhuguma dhugaa gochuu mirkaneessuullee hin barbaaddu ati. Sayyidoo dandeeyika. Silaa ati birrii kana haadha mucaa keetiif kennuuf turte miti jette. Haadha mucaasaa. Isheedhaa kennuuf turte miti isheedhaa waa bibbita jette miti iyyuu. Innaa mucaan haraamammoo abbaan qabu jette. Abbaasiin jedhee si waamus hin danda'u. Haadhuma beeka mucaan haraamaa iyyuu. Kanaafiyyuu ati silaa isheedhaa kennuuf turte miti birrii kanaa jette. Wanta ani godhaa jiru kunii anaafati yoo walitti deebine kanuma koof kan kee ta'a waan an bitaa jirusi. Garuu kan ati deemtee dubartiidhaa bibbittu dubartiidhaa kennitu kunii anaafati yoo walitti deemne dubartiin sun fudhattee deemti. Kanaafuu qabeenya nyaachisaa hartaate abbuma fedhe. Ani immoo ijoollee kootiinis bitee Jamiilaadhaan bitee anaaf Jamiilaan tokkumadha. Bakka ati amma dhaqiti yoo barbaadde iyyuu dhaqi na kasasi jette. Miliyoona 2 sana fidi jedhiti na kasasi. Birqiidhaayyuu. Innaa sana waan ansi godhu anatu beeka. Innaa Sumayyaan dubartii warra sibiraa faana waliin madaaliin jetteen. Dubartoota warra sibiraa warra kabaja hin qabne warra jim jedhanii dhufanii bahan karaarraa dhufanii sitti galan faana ana Sumayyaan tokko miti wal nun dorgomsiisini. Ani nama kabaja qabdu kabajaan dhuftes kabajaan teessuudhasi.